Harka fuunii hordoftootaa fi maatiiwwan Oromiyaa Magaazinii bakka jirtan maratti nagaan kosonaa qaqqabu jechaa kan biyya keessaa fi biyya alaa teessanii na hordoftan maraaf odeeffannoo baay'ee isin gargaaru isiniif qabadhee dhiyaadheera. Hanga xumura qophii kanaatti viidiyoo kana laayik gochuun hiriyoota keessanii fi maatii keessaniif sheer taasisuutiin akkasumas warreen chaanaalii keenya sabiskiraayib hin goone immoo sabiskiraayib gochuutiin akka nu waliin taatan kabajaan isin gaafadha. Odeeffannoon har'a isiniif qabadhee dhiyaadhees paaspoortii Itoophiyaa fayyadamuutiin qofa otoo viizaa hin gaafatamin biyyoota addunyaa keessatti daldaltanii yookiin immoo bashannantanii deebi'uu dandeessanidha. Biyyoota kanas haala armaan gadiitiin kan isiniif tarreessu ta'a. Hanga xumura qophii kanaatti akka na hordoftan kabajaan isin gaafadha. Booliiviyaa ji'a 3, Burundii ji'a 1, Kaambooliyaa ji'a 3, Keep Verde ji'a 3, Jibuutii ji'a 3, Giinii Bisaawuu ji'a 3, Komolos ji'a 3, Laos ji'a 1, Maadaagaskar ji'a 3, Mooldiivos ji'a 1, Maalii ji'a 2, Mooristaaniyaa ji'a 2, Moorishees ji'a 2, Moozaambiik ji'a 1, Nikaraaguwaa ji'a 3, Paalawaa ji'a 1, Oomaan ji'a 1, Ruwaandaa ji'a 1 torbee 2, Seentiliijuwaa ji'a 1 torbee 2, Saamawaa ji'a 2, Siisheels ji'a 1, Sudaan Kaabaa guyyoota 45f, Republic of Tajikistan guyyaa 45f, Thailand guyyaa 15f, Timor-Leste ji'a 1f, Togo torbee 1f, Tuvalu ji'a 1f, paaspoortii Itoophiyaa fayyadamuutiin qofa otoo viizaa hin gaafatamin keessa turtanii bashannantanii yookiin immoo daldaltanii gara biyya keessaniitti deebi'uu dandeessu jechuudha. Tole hordoftoota koo odeeffannoon guyyaa har'aaf isiniif qabadhee dhiyaadhee kanuma fakkaata ture. Hanga xumura qophii kanaatti na waliin ta'uu keessaniif galatoomaa isiniin jecha hanga viidiyoo biraan wal agarrutti nagaatti.